hangan gatii kaffaluu qabu, hangan dhiifama gaafachuu qabu, hangan faana deemee kadhachuus qabu. Miira jaalalaa kan koo moo kun jaalala kan koo ibsuufi qabu faana deemee itti dubbadheera, faana deemee kadhadheera. Waan barbaadenis ta'eefu natti nafne jechuudha. Inni dhumaa baadiyyaa deemee akkasitti deemuudhaaf silkii ishii cufattee ijoolleen suni hayyee ashamaa akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kootii galata rabbii isinillee baga nagaa taatanii akkuma ilaaltan fayyaa koodha jira galata rabbii hundumaa dabarsinee arra geenyerra isin jalaan badinatti fakkaate taatee ta'e islaam beektanii waan hunduma darbinee kinooma fayyaa kiyyaa nagaa koodha isinillee baga nagaa taatanii hordoftoonni koo hundu isin harkaa wadeen jira. Amma moo karaa jiruun gara keessanitti deebi'ee viidiyoo akkasiin hojjedhuu fi gara keessan dhufe. Warroonni kaan immoo baga naa dawwaltanii baga baate beekii baga nagaan galtee warra jedhanis jiru. Ani dhugaa isiniin jedha waan san na mudate takkaa na mudatee hin beeku maaliif yeroo tokko yoo hammeenya gooteyyuu hin miidhamtu garuu immoo bakka gaarii gochuuf deemtee mukas miidhamta. Namoonni baay'een beekii dhaquun sirran turre meetii faana maa deemta bakka meetii sin barbaadu argeetteedhi dhiisiisiif hin taatu naan jechaa turtanii. Ani immoo tarii nama jaallattu waan ta'eef jaalalli kun yeroo tokko gowwaasi gooti waan ati hin beekne jechuudha. Dhugaa jaalalumatu karaa hin beekne si deemsisaa jechuudha. Aarsaa kaffalamuu hin qabne faasi kaffalchiisti jaalalli tun hochi kaatee jechuudha malee. Wallaaltee miti jechuudha. Namni kun maan irraa fagaatee maaf dhiifuu naa gochuu diddeetis yaaduun dhiistu. Jaalala kanatu immoo karaa dheeraa si deemsisti. Gatii kaffaluu qabdu si kaffalchiisti jechuudha. Ani haadha koo bira osoo naqeen baadiyyaa deemee akkas gochuun koo araarfachuufi. Dhugumaanii akka ishiin na jaallattus adda baafachuufi. Amma akka ishiin na jaallattuuf akka ishiin na hin jaalanne adda baafachuuf kanan baadiyyaa deemee fi nama gaafadhee kun maal rakkoo qabu. Deemee nama gaafadhee warri meetii eessaa meetiin manni isaanii garamii jedhee nan gaafadhe malee wanta ani badiidhaaf deeme tokko hin jiru jechuudha. Keessanuu baadiyyaa san deeme erga baadiyyaa san deemeetii boo akkasin gaafiin akkasiin gaafatamu ati nama akkasiitii akkasi goonaa dararrii meeqan jechuudha. Waan barbaadan irratti raawwachuu barbaadan isaan ani sodaa isaanis dhabeetii miti sodaan isaanii hin qabu garuu bakka namni tokko ganama barbaacha deemi bakku barbaade gaa deemi namni sun akka ta'etti kabajamu yookiin immoo maaliif barbaaddee jedhanii araa namni walitti nama araarsuudha bara kana walitti nama araarsuudha malee nama wal jaallanna jedhee nama immoo barbaacha wal lollee wal dhabnee dhiifuma gaafachuun deema nama jettuun tokko akkamiin dhiifuma gaafattee nama miidhuun baay'ee shemii nama qabsiisaa jechuudha. Kanaaf isinillee beekii situ balleessisii xiqqaatee hojii jechaa turtee jirtu dhuguma ta'uu danda'a natti xiqqaachisuu danda'a. Maaliif an deemee akkasitti achi gaafachuun suni ishii bakka ishiin jirtu deemee barbaaduun suni kabajaa koo of dhabsiisuu danda'a. Bakka hin jiraatire namni tokko faana deemtee nama sin barbaanne faana deemtee sin jaalladhaa jettuuni dhiifuu naa godhu jettuuni akka waan gadaanaa wayitti silaaluu danda'a. Si tuffachuu danda'a. Eenyummaa kan keessan iyyuu dagachuu danda'a. Maaliif ganama galgala kadhatta waan ta'eef si dhiisuu danda'a jechuudha. Namni kun durumaayyuu ana miidhuudhaaf gara jireenya koo dhufuu danda'a. Akkanarra amma ishee faana deemuu barbaadu kana gochuu dandeessi. Argitanii waan san gochuu waan dandeessuu fi akka barbaaddetti ana miidhuu akka barbaaddetti ana waan barbaadde gochuu dandeessi jechuudha. Ani anaaf rakkoo hin qabu. Hangan gatii kaffaluu qabu, hangan dhiifama gaafachuu qabu, hangan faana deemee kadhachuus qabu. Miira jaalalaa kan koo moo kun jaalala kan koo ibsuufi qabu faana deemee itti dubbadheera, faana deemee kadhadheera. Waan barbaadenis ta'eefu natti nafne jechuudha. Inni dhumaa baadiyyaa deemee akkasitti deemuudhaaf silkii ishii cufattee ijoolleen suni viidiyooleen argitee waan ishiin barreessite ilaala waan ishiin gochaa bakka taateen achitti taa'aa ture waa qubannoo gidduu galee jechuun danda'a maal gootaree jechuun bakka hundumaafuu baheeraanii yeroo baay'ee gorsa keessan nan dhagaa gorsa keessan dhagoo hundinnee waan hamaas dubbadhee sin aarsas hin turre garuu osoo hin beekin tarii ayyaana kanaafillee tarii yoo na jaallatte jedhee achi deemee dhiifama gaafachuudha fi argitaniirtu. Boorsaatti waan an bitee ayyaana mitire qabee deemee isallee badheetti narraa fudhatanii jechuudha. Kanaafuu
namni akka barbaadetti si yaaduu danda'a. Nama jaallachuu dandeessa. Nama jaallataniif gatiin baaftaa miti dibbin gootee baasta gatii. Meeqaan keessantuu nama jaallattaniif gatii baastanii miidhamtanii beektu natti himaa. Meeqa keessan jaallattanii miidhamtanii itti cabdanii itti arrafamtanii maatiidhaan wal dhabdanii maatirraa adda baatanii hin beektanii. Jaalala tokkos nama godha. Garuu immoo gatii tokko hin qabu. Amma yeroo tokko reef naa galaa jira jechuudha. Maaliif nama guyyaa tokko miira jaalalaa koo ibsee miira jaalalaa koo fudhanne taanaan guyyaa tokko bira dhaabbadhu. Kana achi jechuudha. Hagan danda'u meetiidhaaf gatii kaffalee yeroo sin jedhee takka lama jedhee akkasitti immoo miti atiyyuu argitan isiniyyuu keessanuu argitan gatii kaffaleef jaallachuudhaaf yaalee waan barbaade gochuuf yaalee amansiisuuf yaalee hin argitan kiyyan immoo akkasitti bakka hin jiru deemtee maal jetti akka barbaadde fa'aa taa'aarti miti ree hundayyuu nan dhiise jechuudhaan darraayyuu inni meetittis daangaa godhate inni kiyyaatis daangaa godhate an jireenya koo gara fuulduraa malee akkasin jetta san isinii ta'uu hin danda'u. Meetii biraa fettan miti daangaan koo inni dhumaa arraa jechuudha. Meetii deemee gaafadhe meetii deemee dawwalee meetii bira deemee meetii kanaa achi hin kadhadhu. Meetii kanaa achi dhiifoo hin gaafadhu. Maaliif hanga nama tokkoo gaafadheera hanga nama tokkoo baadiyyaallee deemeera hanga nama tokkoo bakka aarsaa kaffaleera. Maaliif kaffaluun koo baay'ee jechuudha. Baay'een kaffale. Bakka maaliif nama jaaladhu saniif kaffaleera. Hagan jaaladhu san itti himeera. Kana achi immoo maal gootare gatiin qabu. Ani eenyudha eetallaal gaafa walitti dhiyaannu hiree irraa eegalee hiree illeen itti himtee maal jettee bakka hin jira miti hiree ani sireetti mee hiree osoo viidiyoo argitu hiree si jaallachuu hin danda'u kanan jaalladhu meetii qofa osoon jedhuunii osoon as miidiyaa kanarra biyya afaan kootiin lafallafu osoo meetii jedhu namni guyyaa tokko balleessa guyyaa tokko dogongoraa ilmi namaa sanaa oloon dogongoraa namni ol jaallatte immoo dogongora lamaa sadii walitti deebi'uu hin danda'a. Walitti deebi'uu hin danda'a namni dogongora lamaa sadii walitti deebi'ee akka barbaade jireenya wajjin jiraachuu hin danda'a. Baazoo namni waggaa tokko faa guutee walitti deebi'a bar. Waggaa tokko lirraa adda jiraatee faayyuu jaalalli gaafa jiraate gara walitti hin deebi'u. Inni kanaa immoo jaalala osoo hin taane miira inaaffatiin yookiin immoo akka waan beekii miidhi. Beekirri akka beekii waa tokko ta'uudhaaf beekitti dhiyaatanii fakkaatu. Asumaan yoo argite kiyyanis daangaa godhadhu meetiidhaanis immoo daangaa sirraa godha. Maaliif achi dhufee ba'uun kooti waaqayyo na gargaaree annagaa kooti osoo gaafsawan waa ta'ee ayyaana hoggaatiin namni waan barbaade irratti raawwata. Waan barbaadeen ta'a akka barbaadeen ta'a meena laala. Kanaaf ani waan cinqatii san keessaa ba'eera. Lammaffaa meetii dhiifama gaafachuudhaafis dhufee viidiyoo isin waraabu. Bakka yoo jiraate nama wajjin hiriyaa kan koo fileetan hin jirti. Jechuun bakka nama walitti dhiyaannu taatee ta'e hin beekta waan ta'e walitti dhiyaannaa durumaa yoo walitti dhiyaannaa fileetanii. Ishee faana viidiyoo tokko isin hojjedhe malee ani viidiyoo biraan hojjedhu. Meetii faana faa viidiyoo isin dhufu. Meetii faana irraas beekin garaa kutate. Hundaafuu ka'ummaa koo hin jiraachuudha. Natti bareede moo nan qannase moo na furdadhe moo akkami lama laalta fuulli koo baay'ee tokko dhugaa. Rifeensa kootis ofirraa gimgim godhe yeroo tokko of dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Innaa kanaafuu an jireenya koo keessatti waan baay'ee dabarseera jaalalaafis gatii kaffaleera. Namoonni baay'een fiizikaalan nama laalu waan barbaaden nama laalu taatonni ta'an darbaniiru. Wanti biraa hin jiru. Ani bakka gowwaa saatu baga situman jedhanis bagantumamis aniyyuu kanan barbaacha deeme bagantumame waa lamaaf an deeme la baadiyaa yookiin dhiifama ishee argadhee galu yookiin immoo tumamee galu kanan gaafadhe aniyyuu kana naa godhe dhidhan manaa bee waaqan maaliif gaafa dhiifama argattee galte gammadaa galta. Gaafa tumamaa galte gaddaa galta. Maaliif gaddaa galta beekta bakka nageera kana achumaa godhachuu hin danda'u jettee daangaatti keessee raawwattee galtaa jechuudha. Meetiinis
hangan jaalladhuuf hangan barbaadu duuka deemeera kadhadheera dhiifama jedheeniira waan meeqa taasee miidiyaa kanarra beesuma qofan jaalladha yeroo hireen jirtu sanis ani hiree sin jaalladhu kanan jaalladhu meetii qofa ergan jedhee waan meeqa haasa'e kiyyan isoo dhuftee ani kanan jaallachuu danda'u meetii ergaan jedhee kuni achi amanamummaa akkamii akkanarraa barbaaddu beeku kana achis immoo ani meetii kadhachuudhaaf hin deemu anaafuu naagamee dhiiseera. Hagan hordofuu qabu hagan duuba deemuu qabu deemeera daangaan koo sun dhaabbatteetta geera meetii ani meetiin hin jirru adda baaneerra jechuudha adda baaneerra baqa kadhachaan ture miti amma immoo barbaachisu waaqaaf haa galatu barbaacha deemee humaan taanee galeera kanaaf ani waan haaraa isinii qabadhee hin dhufne baay'ee tokko waan dasnan jenneef natti tolaan jiru sanumaan viidiyoo isin waraabe wanti haaraan yoo jiraate viidiyoon dhufuu hin danda'a hojii kootti iyyuu hin deebine amma ganaan hojii kootti deebi'a kanaafi kana achi jaalladhee osoo hin taane fuudhee isinitti agarsiisa barbaadanii jechuudha nama iddoo tokkoof gatii kaffaluun nama miitiyaa jira dhugaa baay'ee nama tokko nama miitii anaaf meetiin dhiifama waliif gochuudhaaf yaalleerraa ani dhiifama gaafachuudhaaf baay'ee dhameera mana deemee baadiyaa deemee maal godheera garuu kana achi immoo hin danda'amne anis kana achi ganaan kadhadhu anaafis daangaa ta'e anaafis barumsa ta'e erga ishiin diddee anis irraan dhaabbadha ergaatti diddee anis si dhiiseera hundaafuu jireenya mataa kee jiraachuu hin dandeessa anis jireenya mataa koo eegaluu nan danda'a akkuma viidiyoo kana argiteeni hagan wajjin turteef guddaa galatoomii hagan afaan ani bakka miirati na gargaaraa turtisaniif wanta ana wajjin dabarsaa turtisaniif guddaa galatoomii garuu akka kaleessa san si kadhachuu hin danda'u akka kaleessa san si faana deemuu hin danda'u garuu oolmaa narraa qabdaa oolmaa san hin dagadhu hundaaf galatoomii galanni kee guddaa sin jedha isaatti immoo jaalala koo diddee narraa fagaatteef isaafis galatoomii kana achi beekin jireenya mataasaa malee jireenya nama tokko maqaan na'u jireenya meetii maqaan na'u jireenya eenyuu maqaan na'u mataa kootti of dandeen jiraadha jechuudha kanaan na jaalladhu sanaan na jaalladhu hin jedhu jechuudha gara kuteeyyii ta'ee beekine jechuudha kanaaf meetiinis galatoomii waan wajjin turteef kana achanis dhufee dhiifama sin gaafadhu atis dhiifama naaf gochuu hin dandeenye carraan kiyyaaf kan kee wal jala darbeera atis kan nama biraa anis kan nama biraa ta'uu hin danda'a hundaafuu hiree gaarii siif haa godhu jedha anaafis hiree gaarii haa godhu yoo godhus baate kanaafi ani waan haaraa isinii qabadhee hin jiru wantan jechuu barbaadu kanaachi viidiyoo biraa yoo isinii waraabe malee wantan itti isinii dhufu hin qabu baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja dhugaa jecha isiniif hin qabu warri daawwaltanii na gaafattanii baga baatee warri na jettanis galatoomaadha viidiyoo kiyya kana immoo namatti sheer gochuudhaan subscribe gochuudhaan na faana dhaabbadhaadha hanga duubaatti daawwadhaa isiniin jedha baay'ee isin jaalladha galatoomaa yeroo biraa walitti deebuu dandeenya arraaf agas torbee tokko isinirraa badeen isinitti deebi'e kana achis moo danda'an torbee tokkoon booda viidiyoo isin waraabuu danda'a torbeen viidiyoo tokko isin waraabee gahaadha isiniin jaalladha galatoomaa